Bana Itoophiyaatti sagantaan haaraa xiyyaarota elektirikii tajaajila taaksii kennan eegaluuf waliigalteerra ga'uun ibsame. Itoophiyaan sagantaa kana hojiirra oolchuuf Abuudaabiitti aantee biyya addunyaarraa lammataa taati. Xiyyaaronni tajaajila taaksii Finfinnee keessatti akkamiin kennuu jalqabu? Bakana daandiin qilleensa Itoophiyaa dhaabbata Archer Aviation jedhamu waliin ta'uun Itoophiyaatti sagantaa haaraa xiyyaarota elektirikii tajaajila taaksii kennan eegaluuf waliigalteerra ga'uu ibseera. Sagantaan Midnight Aircraft yaada xiyyaarota elektirikii xixiqqaa paayileetii qabanii fi namoota hanga afurii yeroo tokkotti fe'uun tajaajila kennan beeksisaa jira. Sagantaan kun akka addunyaatti kan jalqaba hojiirra ooluuf jiru United Arab Emirates'tidha. Itoophiyaan sagantaa kana hojiirra oolchuuf Abuudaabiitti aantee biyya addunyaarraa lammaffaa taati. Waliigaltee daandii qilleensa Itoophiyaa fi kaampaanii teessoonsaa USA Kaalifoorniyaa ta'e Archer Aviation gidduutti ga'ame doolaara miliyoona 30 baasa. Akka waliigaltee kanaatti kaampaaniin aviyeeshinii USA kun xiyyaarota xixiqqaa tajaajila geejjibaa magaalaaf oolan Midnight Air Taxi hojjetee ogeeyyiin balaliisan teeknishaanotaa fi injiineroota waliin Itoophiyaatti erga. Ammoo xiyyaaronni xixiqqaan sagantaa yaalii kanaan daandiin qilleensa Itoophiyaa argatu hangam akka ta'an hin ibsanne. Sooftiweeriiwwan appilikeeshiniiwwan tajaajila kanaaf tikeettiin itti muramuu fi kaanis sagantaa yaalii kana keessatti daandii qilleensa kanaaf erga. Dhaabbanni US kun pirojektii xiyyaarota xixiqqaa kana Itoophiyaatti haa erguyyuu malee kaayyoonsaa inni guddaan naannicha keessatti babal'isuun walitti hidhamiinsa geejjiba kana cimsuudha. Tuurizimiifis oolchuunis kaayyoonsaa isa biroodha. Torban darbe keessa waliigaltee dhaabbileen lamaan Finfinneetti wayita waliigaltee mallatteessan yaada kan kennan hojii gaggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masiin Xaasow sochii qilleensa keessa godhamu ammayyeessuuf murannoo qabaachuu dubbatan. Karoorri Archer Aviation ammaa kun ammoo walitti dhiyeenya jabeessuun Afrikaa keessatti damee aviyeeshinii cimsa jedhan. Dabaluunis hariiroon aviyeeshinii biyya US waliin uuman kun teekinooloojii xiyyaara kallattiin asii ol ka'ee kallattiin ammoo asii gadi qubatu kana waliin ga'ame imala qilleensa naannoo ba'a Afrikaa jijjiiruuf akkasumas mala geejjiba naannoo immiine ta'uun faayidaa qaba jedhani. Hundeessaa fi hojii gaggeessaan Archer Adam Goldstein daandiin qilleensa Itoophiyaa waliin waliigaltee raawwachuun ji'a tokko dura aviyeeshinii Abuudaabii waliin waliigaltee walfakkaataa irra ga'u ibsaniiru. Afrikaan gama imala qilleensa ammayyaan bakka waan hedduu itti hojjetamudha jedhan. Dabaluunis daandiin qilleensa Itoophiyaa waliin ta'uun tarkaanfii murteessaa kana fudhachuu keenya boonatu nutti dhaga'ama jedhani. Akka ragaan Archer agarsiisutti kaayyoon sagantaa isaanii haaraa kana imala konkolaataadhaan daqiiqaa 60 hanga 90 fudhatu imala taaksii qilleensa keessaa bararuun daqiiqaa 10 hanga 20 gidduutti gadi buusuudha. Xiyyaaronni paayileetii dabalataan imaltoota 5 qabachuu danda'an kun akkuma konkolaattota tajaajila taaksiif oolanii buufataalee 2 gidduutti dhaqaa gala hojjetu. Kanaafis kaffaltii xiqqaa gaafatu jedhamee yaadame. Xiyyaaronni xixiqqaan kun Eve-Tool jedhamu. Kana jechuun guutummaatti elektirikiin kan hojjetan kallattiin bakka qubatanii jiranirraa asii ol bararuuf kallattiin samiirraa lafatti bararuunis kan qubatan ta'uu ibsa. Xiyyaaronni xixiqqaan kun kan hojjetamaa jiran takkaatti hanga kiiloomeetira 100 akka imalan yaadameeti. Saffisni isaaniis sa'a tokkotti hanga kiiloomeetira 241 ta'a. Hanga kiiloogiraama 3,500 baatanii bararuus danda'u. Karoorri Archer inni jalqabaa magaalota imalli konkolaataa sababa tiraafikni heddummatuuf rakkisaa ta'e keessatti furmaata ta'e argamudha. Fuula duratti ammoo magaalota biyyoota adda addaa gidduutti hidhamiinsa uumuun akkuma xiyyaarota daldala biroo hojjechuudha. Dhaabbatichi marsariitii isaa gubbaatti aviyeeshinii federaalaa US irraa hayyama balali'uu argachuun hojjechaa akka jiru hima. Kaayyoon isaas magaalota addunyaa gurguddoo keessatti imala filatamaa ta'e akka ta'e yoo ibsu osoo bararuu dandeessanii maaliif tiraafikni yookaan baay'inni konkolaataan qabamtanii teessu jedha. Yaadni xiyyaarota kanaa erga dhufee waggoota 4 darbaniif yaaliiwwan balalii gaggeeffamaa turan. Yaadni xiyyaarota xixiqqaa elektirikaan hojjetan tajaajila geejjiba magaalaaf oolchuun bara 2016 keessa dhaabbata beekamaa tajaajila geejjiba magaalaa keessa kennu UBER'n eegale. Gasii dhaabbilee pirojektii kana eegaluu fedhan hedduun hojii eegalaniiru.
Isaan keessaa garuu yaada kana kan dhugoomsuutti warra siqan keessaa tokko dhaabbata aviyeeshinii Archeridha. Magaalaa Yuunaayitid Arab Imireetii Abuu Dhaabii keessatti taaksiiwwan imaltoota 4 yeroo tokkotti baatanii buufataalee magaalattii filataman keessa bararan dhuma bara 2025 kana dura hojii eegalu jedhamee eegama. Bara 2040 keessa taaksiiwwan balali'an 430 addunyaa guutuutti tajaajila akkasii kennuuf akka jiran tilmaamama. Dhugoomuu isaatiif carraa olaanaa kan kennu yeroo dhiyoon asitti kaampaaniiwwan teekinooloojii adda addaa konkolaataawwan balali'an hojjechuuf yaalaa jiraachuu isaaniiti. Qorannoon tokko akka mul'isutti dameen kun bara 2028tti dandeettii doolaara biliyoona 5.6 sochoosuu akka qabaatu hima. Teessoon isaa Ameerikaa Kaalifoorniyaa kan taasifate Joobii Aviyeeshin konkolaataawwan balali'an oomishuun dhaabbata jalqabaa ta'eera. Dhaabbanni daandii qilleensaa Virgin Atlantic jedhamu tajaajila taaksii qilleensarraan magaalota gurguddoo irraa gara buufata xiyyaaraatti deddeebisuu akka eegalu kan beeksise bara 2021tti ture. Sana dura immoo kaampaaniin tajaajila taaksii kutaalee addunyaa garaa keessatti kennuun beekamu Uber balaliyyaarii taaksii qilleensarraa bara 2020 Awustiraaliyaatti akka eegalu beeksisee ture. Uber sochiin qilleensarraa magaalota keessatti rakkoo tiraafikaa hamaa mudatu hambisuuf gahee qaba jedha. Hanguma magaalonni guddatan hirkannaan konkolaattota dhuunfaarra jiru fala biroo barbaada jechuun hoogganaan damee aviyeeshinii dhaabbatichaa Riik Alsan dubbatanii turan. Uber rakkoo tiraafikaa furuuf humna guddaa qabaatas jedhan bara 2019 keessa.